Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buleewwan kiyya akkam nagaa jirtu fayyaadha jajjabaattu isiniin jechaadha. Buleewwan kiyya har'allee kan isinii qabadhee dhufe happy bilaashaa zeenii firii akka yaabatti isinii dalagdu jechuudha. Obboleewwan kiyya namoonni hedduun osoonti viidiyoo namaadhaa tokko laaltanii hin finne nuun galle yookiin koodiin isaadhaa isa argamaa jettaniiti tiktooka jalatti na gaafata jechuudha. Viidiyoo nama san osoo tiktooka jalatti haala beeksisaatiin isinii maxxansina jechuudha. Obboleewwan kiyya akka isin achirraa agartanii warri yuutuuba quban qabne achirraa agartanii yuutuuba seentanii achirraa waan hunda argattan jechuudha. Kanaaf achirra isinii keenya obboleewwan kiyya warroonni jadiida dhuftan subscribe laayikii nuuf gochuu hin dagatina. Obboleewwan kiyya kan silattina jala jirtanis laayikii sheerii koomentii nu barreessuu hin dagatina isiniin jaa obboleewwan kiyya. Warri tiktooka jalatti argamtan guutuun keessan forfaa'elii tiktooka kiyya jala sheentanii achumaan ni jira jechuudha. Gartee yuutuubiin kiyya achi jala yuutuubii kiyya sanirra gattuttanii seentanii viidiyoo guutuu isaa laaltanii achirraa argatuu dandeessan. Hayyee obboleewwan kiyya gara barumsa keenyaa haa dabarru. Barumsa keenyaa kanarraa keessatti obboleewwan kiyya aappiin isa kana jechuudha. Aappiin kuni koodiin qabu waa tokko hin barbaachisu jechuudha. Akkanuma isinii dalaga zeenii mobaayilii sawaa isinii dalaga jawwii jechuudha. Akka ajaa'ibaa kanatti isinii dalaga obboleewwan kiyya aappiin kun. Hayyee aappii kana pileestoora keessa seennee buufanna jechuudha obboleewwan kiyya. Maqaa isaadha akkuma asirratti argaa jirtan kana ni agartan jeetiin abdii qaba gaati. Obboleewwan kiyya aappiin isa kana jechuudha. Isinii gala jeetiin yaada jechuudha aappiin isa kana. Isa kana jechuudha. Maqaa isaadha akkuma asirra jiru kanatti itti barreeffattanii buufattan jechuudha. Pileestoora keessa. Hayyee obboleewwan kiyya pileestoora keessaa buufattanii yeroo kaatanitti inni seentanii akkanatti yeroo seentan aappii abdeet gootan jechuudha. Abdeet gootan. Abdeetii mallattoo olii tana jechuudha ni agartan jeetii yaada. Abdeetii mallattoo tana tuxxan jechuudha. Mallattoo tanarra gachuu qaaftanii abdeet kan jiru kanuma gubbaa kana jechuudha. Kanuma abdeet jiru jechuudha. Gubbaa kanarra jiru kana kanuma gachuu qaaftanii jechuudha. Isa gachuu qaaftanii yeroo kaatanitti kan gadiidha ni filanna. Olirraa harkifna. Olirraa harkifnee eessa jira? Zeenii abdeetuma tan fakkaate. Abdeet. Kunooti ni jira. Abdeet ta'ee jira. Zeenii isa kanarra kaattan obboleewwan kiyya ni agartan jeetii yaada jechuudha. Kan lakkoofsa tokko ofirraa qabu kanarra kaattan zeenii. Ni agartan jee abdii isinirraa qaba. Jawwiilleen kunooti isuma kana. Jawwiin isa kanarra kaattanii. Ammallee warri sawaadhaa isa kanarra kaattan jechaadha. Obboleewwan kiyya kana sadeen irratti isinii dalaga jechuudha. Akka ajaa'ibaa kanatti isinii dalaga. Xayyiban amma waan zeenii qabuuf zeeniidhaan maqadhee keessaa baha. Mee zeenii kanarra seennu kan gubbaadha kana kanuma gubbaarratti dhiiftan jechuudha hin tuxxan. Obboleewwan kiyya hundi keessanuu warri viidiyoo kana jala agartan sheerii laayikii nuuf gochuu hin dagatina. Obboleewwan kiyya viidiyoo namaa tokko laalatii fixaadha. Saniin booda waan isin dhibu gaafatu nama rakkisuu jechuudha. Hayyee obboleewwan kiyya mee aappii kana walumaan aadalasiifnu. Ni agartan jeetiin abdii qaba jechuudha. Warri ni agarree jettanis gaa'oo arguu baattan sirriitti ilaalaadha. Kunoo akkuma sirriitti argaa jirtan qulfiin asirra baatee jirti. Xayyibii obboleewwan kiyya asittis yoo barbaaddan sila arguu jirtanii. Hayyee obboleewwan kiyya mee yuutuuba keessa seennee walumaan haa laallu. Bismillah.
obboleewwan kiyya egaa akkuma asirratti argaa jirtan kana aappiin akka ajaa'ibatti isinii dalaga jechuudha. Akka ajaa'ibatti wallaahi akka ajaa'ibatti isinii dalaga. Waggaa namni waa tokko isiniin jiru namni waa tokko lafaa ka'ee wallaahi isiniin hin jiru jechuudha. Kanaaf jennaan aappii itti fayyadamaadha irraa fayyadamaadha. Obboleewwan kiyya guutuun keessa warri na jalatti argamtan laa'ikii sheerii nuuf gochuu hin dagatinaadha. Warri jadiida dhuftanis subscribe nuuf gochuu hin dagatina obboleewwan kiyya. Waan isin dhibe koomentii jalatti gaafachuu hin dagatinaadha. Akkasiiti obboleewwan kiyya gaa warri tiktook kiyya akka seentanii yookiin yuutuubiin keessa jira yuutuubii kee linkiin isaadhaan nu geessu warri jettan jechuudha. Tiktookiin kiyya akkuma seenan isin agarsiisa. Obboleewwan kiyya yoo sitti dhuftan jechuudha kunooti yuutuubiin kiyya kunooti asiin yoo seentan ala xoolii keessa isin geessa jechuudha. Yoo dawwalloo jettanii ada moobaayil jettanii itti barreessitanii isinii baha jechuudha. Akkasiiti obboleewwan kiyya aappii kana irraa fayyadamaadha. Irraa akka namni hiriyoottan keessanillee irraa fayyadaman gochuu hin dagatinaadha. Obboleewwan kiyya gaa maaliin isinitti himaa namni tokko tokko koomentii jalatti nuun gallee akkas jiru osoo hin taaneef viidiyoo namaadha yuutuuba keessa seenadha laaladha irraa fayyadaman isiniin jira obboleewwan kiyya. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.